isiniif hawaayyu hordoftoota koo akkam jirtan nagaa keessanii nagaa kootti galata waaqayyo hunduma keessaniif nagaan isiniif haa ta'u bakka jirtanitti innaa dhiifuu mana wannatti dhufee dubbiin dhalaa wadee jechuudha. Innaa nagaadha miti bagattii isiniin ga'e isiniin jedha. Aamiin baga walumaan nuun ga'e kan baranan lugee bara dhufuunis nuun haa ga'u. Akkasuma du'aa ka'umsaa gooftaa keenyaatiin nuun haa ga'u isiniin jecha. Innaa warroonni maatii naan taane maatii taa'ee saskiraayib laayik. Innaa har'a wanta tokko jira waan na kobalchiise. Maakii jecha ishiin jette tokkos agarsiisa jechuudha. Innaa uummanni dhukkee walirraa kaasaa jira. Maali kadaruu maakkatti dhukkee walirraa kaastu dhaqee gargaaraa uummanni Oromoo kun hin taatan. Sirriidhaan xalabamnee hin dhufne jechuudha. Waliigalaa miti akkasii. Harreettiin dhuufuu qabachuu dadhabdeeti ba'aan na duubaa shaqamsaa jette jira. Arraaqee namarraa qabachuu dadhabdee baraqaantu na barate hijiboonni akkasii. Arraata kee sirreeffadhu namaa wajji jira. Wasa harraabna kun. Naa kenoo viidiyoo akkuma argitanii jechuun jalqaba irratti viidiyoo isinii baniin ture jechuudha. Dhageessanii jirtanii jecha maayikiin dubbattus jecha innis immoo deebisu jechuudha. Innaa kana maaltu fide qoyi na dammoo ijoolleen kun kan amma maayikii fi ibsishaanis kan wal fuudhan amma jechuudha. Isaanis kan wal argan amma kan kana fidee ta'u akkas akka ta'u kan godhu maayinii rakkinni isaanii gidduu jiru. Ijoolleen tun kinoo akkasitti wal jaalatu baay'ee walirraa bareedu baay'ee nama jedhu dhugaa dubbachuudhaaf. Amma kanatti immoo maaltu isaan gidduu seenee akka isaan jaalalli jidduu isaaniitti qorree akka isaan wal shakkiin jidduu isaaniitti akka uumamu kan taasisu maalidha? Inna wajjinumaan laalan jechuudha. Viidiyoo isaanii keessa maalatee jidduu jedhanitti isinii galcha. Gammaddan jettee kofalte. Dhaggeeffadhu. Achirraas kuttee ani doorsisaa fi doorsisa deemuu fi kana hundaa'u ijoollee harargeen irraa qolataa itti dubbatte. Barreeffama kana fitte. Dhaggeeffadhula. Kinootii waraqataan jechuudha. Kan kana barreesse immoo Asmeen jedhamti mucayyoon tun jechuudha. Eenyuun maqaan ishee jechuudha. Haadha manaa jedhamti. Ashitti jechuudha. Ashittii fi Makiin biyyi isaanii tokko mitiire. Harargeedha lamaan isaanii jechuudha. Innaa ishiitu barreesse kinoo kan miseechicha kinooti. Innaa akkasitti barreessiteet asiinis immoo kinoo barreessitee jechuudha. Amma sababa miseechi kanarraan kan ka'e ibsaan ishee maakiinis jechuudha. Jaalalli isaan gidduu jiru baay'ee kan malate lamaan wal shakkuutti jammaran jechuudha. Garuu mucayyettiin koomantii kana kan barreessite koomantiin malate ifan goone jechuudha. Akkasumatti dubbiin tini gooteeti jechuudha. Garuu ijoolleen tun kan amma wal fuudhan amma isaaniiti intini taate jechuudha. Gufuu taate maaliif waan tokko soo ifa gootee ture. Innaa amma isaanii ibsishaanis maayikii shaggaa jira. Maayikiinis immoo ibsishaa shaggaarte jechuudha. Barreessuma irratti akkuma argitanii jaartii kee dhokadhu kottu jaarsa kee dhokadhu kottu walagarraa kana jechuun akka ibsaan ashittiidhaan jedhee abbaan manaa ashittii immoo akka maakiidhaan jedhe jechuudha. Wal arguudhaaf bakka akka jidduu isaaniitti waan tokko jiru akka wal janaan jiru akkas jechuudha. Akkasitti mucayyettiin akkasitti ibsite jechuudha. Ashittii tanaan ishee miidiyaa kanarratti baatee waa dubbattu hin dhageenye argines jechuudha. Egaa mucaa kanatti heerumte tokko tokko isa biratti nan arga garuu ishee badaa dubbattu hin argine jechuudha. Innaa amma immoo maaliif akka ta'e ijoollee lamaan kana gidduu seentee mistira maaltu akka jiru rakkina maaltu akka jiru anichaa hin beeku jechuudha. Gaafi natti ta'anaayyuu maaltu jiru ibsaan akkamishee hojjanajjanu kana barreessuuf hundammoo miseejji duraan ture baasuun ishee maaliif akka barbaachise
Jaakni tokko inaaffasin fakkaata si'an jechuun akka kootitti maaliif dura maan baafnee amma ijoolleen wal fuudhanii akkuma argitan immoo sargii isaan irratti illee dhiyaanne jedhan jechuudha. Gaafa mee girgirri isa uummata nama wal jaalate jedhu hin galina jechuudha. Fakkeenyaaf namni kamuyyuu intanii hin dhabu jechuudha. Jechuun laayifii hin dhabu jechuudha. Nama fakkeenyaaf namni tokko osoo nama sanii waliin barii dura laayifii qabaachuu danda'a. Laayifii isaa san dura kan duraan isaan fuudhanii egaa inni jireenya isaa jammaree egaa inni haadha manaa yookiin ishiin abbaa manaa godhattee egaa isaan baqqanan sun egaa jireenya mataa isaa jammaree laayifii duraanii fidanii laxxafuun maaliif barbaachise? Dura maali akkama jechuudha. Dhugaa bakka eenyu mul'atu bakka laayifii mataa isaa jammaree miti bakka nama san dhiisudha jechuudha. Wanta inni duraan dabarsee duuba deebianii qeeqanii eessa fidanii baasanii laxxafuun gaarii miti jechuudha. Amma ijoolleen tuni jaalalli isaan jidduu jiru baay'ee kan namatti tolu jechuudha. Maayikii fi ibsishaa jechuudha. Akkaachuun akkuma argina miidiyaa irratti jechuudha baay'ee namatti tolanii. Amma immoo isaan lamaan jidduutti yoo akkasitti xirxaariin galu kana namatti tolu dhugaa dubbachuudhaaf ta'e taanan jechuudha. Immoo ashana asii manyoo kan ishii nama waraqata kana laxxafte kun jechuudha. Osoo dubbii ibsitee jiraatte osoo addaa ibsa dhaggeeffadhu. Tidaariin miidiyaa kana irratti arge keessaa tidaariin akka Ashittii fi Hamzaa nama gammachiisu. Sinii galee tidaariin akka Hamzaa fi Ashittii nama gammachiisu ammallee maashaallah irraa jedhee dhabdu gonkumaa hin jiru. Haa ta'u malee kun ibsaariin Ashittii si gabachiise kan naan jettanu tokkoffaa akka dubartii namaa gabbaatee akka duraa miidiyaa irra taphattullee taphatte. Ijoolleen kun reefuu shirranaatii walitti dhufanii qabeenyaa baay'eetitti ba'e uummata guddaatu gammade maatii gammade asii sikkoof mandoo gammade Oromoo kutaa 11 gammade. Ijoollee kana gidduu shakkiillee hin kaayini uummatallee gidduu shakkiin kaayini nama akkasiin jedhe akkuma barreessitetti gadi ba'iitii ekeleennaan jedhii siin jedha. Kanaati barreessumti Ashittiin barreessite isa kana jechuudha. Innaa maaloo mii namatti gufuun ta'in arabbii jechuudha. Qabu ani baay'ee nama rara. Innaa amma kinoo kan jetteen kun immoo badaadha jechuudha. Dhugaa akkas jettee akkas ta'ee akkas jetteen kun badaadha jechuudha. Viidiyoo kaleessuun hojjetee tokko irratti yoo argitan jechuudha. Akkasuma nama jaalatu jidduu namatu gale jechuudha. Amma kunis bakka waan amantaan gaafa nama wal jaalatu gidduu gaafa gale komantii kana yoo argitanii jiraattan akka ibsaanii bakka akka lama wal jala deebi'anii wal jala jenanii akkasitti akka baheetti jechuudha. Kaamisee jecha amma jechuudha. Waraqaa fi maalii waan qabe gadi furu jedhanii miti reeqa eeganiituma amma yeroo ijoolleen OR jiru ofii isaaniitti jaalala. Ijoolleen ofii isaaniitti ennaa tokko si fiqiriirra jedhanii Ashittiin qabdeetuma yeroo isaan tokko siirra jedhanii qabdeetti tokko as teqa. Ashittii dubbii baasii amma dubbii baasuu qabda dubbiin baasnee taananii ijoolleen ittiin tuni intanii ta'an jechuudha. Uummanni illee kinoo dubbii baasii egaa jammartee itti xoomorii isin jechaa jiru dubbii baasii siin jenna. Yaa uummata girgirrii dhiisaa jedheraachuu girgirrii dhiisaa nama wal jaalatu jidduu hin galiina. Namni nama wal jaalatu gidduu galee nama addaan baasu dhugaa rabbii jechuudha. Hin milkaa'u jechuudha. Gaarii miti jechuudha. Nama wal jaalatu gidduu hin galiina. Isiniin jedha. Innaa viidiyoon kiyyaraa kana fakkaata. Ashittii fi Hamzaallee waa akkasuma waa inni Ashittii fi Hamzaallee waa inni waliisinaa tursiisu. Maayikii fi ibsishaallee waa inni waliisinaa tursiisu. Rakkina jidduu keessan jiru immoo suuta jedhaaf furadhaa ishee girgirrii keessa nurraa dhaabaayee isin jenna. Jaalalli isin gidduutti haa baay'atu nagaadhaan turaa. Innaa viidiyoon kiyyaraa kana fakkaata. Viidiyoo kiyyaa mudhumaan alaala bilis isin jedha. Seentaniituma akka gootanii hin bayyinaayi adaraayi. Laayik godhaayi sabiskiraayib godhaa sheer godhaa hin jedha. Galatoomaa amma viidiyoon biraatii walitti deemnutti ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Baay baay.